Hi barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'a kan ilaallu grade 9 unit 2 maatsii unity lammaffaa wajjin ilaallachuudha. Unit 1 jalatti waa'ee seetiiwwanii ilaallee jirra. As jalatti ammoo kan nuti ilaallu the number system isa jedhu ilaallachaadha. Namoonni channel kana haaraa taatan subscribe godhuudhaan jalqaba. Akkasuma video kana namoota hedduu bira akka ga'uuf share godhaa, comments naaf barreessaa. Har'a kan jalqabna akkuma jedhe the number system isa jedhu jalatti rational number ni jira, integer ni jira, akkasuma immoo whole number fi isaan kana fakkaatan ilaallachaadha. Kana jalatti akkuma argitan natural number inni jennuun ni jira, lakkoofsa lakkaa'uu isa jedhu jechuudha. Inni biraa immoo integer ni jira, akkasuma immoo rational number isa jedhamu kanneen, akkasuma irrational numberiinis real numberiinis ni jira jechaadha. Isaan kunniin hundinuu bakka tokkotti maal jennaani number system jennee waamna jechaadha. Revision on natural numbers in the integers isaan kanneen yeroo ilaallu jalqaba irratti natural number inni jennuun meeqarraa ka'aa lakkoofsa lakkaawwitu waan ta'eef tokkorraa ka'uudhaan itti fufaa jechaadha. Tokko lama sadii jechaa itti fufaa deemaa jechaadha. Inni kun integer inni jennuun ammoo maal dabalata? Isa kanarratti fakkeenyaaf maal dabalata? 0 ni jira, 1 2 3 jechaa garanaan itti fufaa deema. Akkasuma garanaanis gara negatiivaatiis itti fufaa deema jechaadha. Negative 3 jechaa haala kanaan itti fufaa deema. Inni kun kan jalqaba maayini natural numberidha. Inni lammaffaa ammoo integeridha jechaadha. Kanaafuu integeriin akkuma argitan maal of keessaa qaba? Natural numberii of keessaa ni qaba. Akkasuma immoo zeros of keessaa ni qaba. Inni biraa ammoo negatiivota of keessaa ni qaba. Karaa biraatiin ammoo zeroo fi natural numberii yeroo walirra daballu ammoo maal nuuf kennanii? Whole numberii nuuf kennanii jechaadha. Kanneen of keessaa qabaata jechaadha integer inni jennuun kun. Activity 2.1 maal jedha? List 5 members of natural number jedha. Memberii natural numberii 5 maal godhedha? Tarreessedha jechaadha. Akkuma amma jenne 1 2 3 4 5 jennee haala kanaan tarreessuu dandeenya jechaadha. Integerii haaluma kanaa yoo tartiibessinu fakkeenyaaf kanneen keessaa takka 2 3 4 5 jennee haala kanaan tartiibessina jechaadha. Inni lammaffaan ammoo select natural numbers and integers from the following jedha. Natural numberii fi integerii kanneen keessaa filadhodha. Fakkeenyaaf inni eerri jiru kun maayini natural numberii ta'uu danda'a. Akkasuma ammoo maal ta'uu danda'a? Integeriis ta'uu danda'a jechaadha. Lakkoofsi ja'aan kun zeeroonis lamaanuu ta'uu danda'a. Natural numberii ta'uu danda'a, akkasuma integeriis ta'uu danda'a jechaadha. Inni sirri jiru garuu natural numberii ta'uu hin danda'u negatiiva waan ta'eef negatiivni ammoo maal hin ta'u? Natural numberii hin ta'u jechaadha. Garuu integerii ta'uu ni danda'a jechaadha. What is the relationship between natural numbers and the integers? Relationshipin isaan lamaan jidduu jiru maa inni? Natural numberiin kun cita tuuta maaliiti? Integerii jechaadha. Bifa saniin ibsuu dandeenya jechaadha. Decide if the following statements are always true, sometimes true, or never true jedha. And provide your justification jedha. Kanneen isaan sadan kanneen jechaadha. Kunniin yeroo hunda yoo dhugaa ta'an isa kana filannaa. Yeroo tokko tokko dhugaa ta'anii yeroo tokko tokko ammoo soba yoo kan ta'an taate isa lammaffaa kana filannaa jechaadha. Yeroo never true yoo kan ta'an taate ammoo isa sadaffaa kana filannaa jechaadha. Natural number are integers jedha. Natural number are integers. Inni kun akkuma reef ilaalle integeriin maal of keessaa qaba jennee jirra? Natural numberidha jechaadha. Kanaafuu natural numberiin kamiyyuu integerii ta'uu waan danda'uuf isa jalqabaa kana filannaa jechaadha. Always true dha jechaadha. Inni eerri jiru kun always true dha jechaadha. Integers are natural numbers jedha. Integeriin natural numberidha. Inni kun sometimes true dha. Maaliifi maaliif akkas ta'e inni kuni? Fakkeenyaaf integeriin negative waan of keessaa qabuuf natural numberii
negatiivin suni fakkeenyaaf natural number ta'uu danda'an. Garuu positiivin isaa immoo fakkeenyaaf tokko yoo fudhanne namni kun natural number dha jechaadha positive isaa. Kanaafuu sometimes true dha jechaadha. Yeroo tokko tokko dhugaadha, yeroo tokko tokko soba waan ta'eef kanaafuu inni kun walakkaan dhugaadha, walakkaan ammoo soba jechaadha. Inni ta'an ammoo inni sirri jiru -7 is a natural number jedha. Inni kun akkuma argitan negative ni natural number ta'uu waan dandeenyeef inni kun maal ta'a? Never ta'a jechaadha. Never true ta'a jechaadha. Inni biira jiru ammoo maal jenne sometimes true jenne deebisnee jirra jechaadha. Draw a diagram which shows the relationship of natural numbers and the integers jedha. Diagramii natural number fi integerii mul'isu kaasi jedha. Fakkeenyaaf inni kun integerii yoo ta'e integerii z dhaan bakka buufannaa integerii yoo kan jennu taate natural numberiin ammoo isuma keessatti argama jechaadha. Isuma keessatti argama. Kanaafuu inni kun maa inni natural numberidha jechaadha. Natural numberidha. Kanaafuu bifa kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. The collection of well-defined distinct object is known as set jedha. Isa kana ilaalee turre set inni jennu maa inni collection yookiin ammoo walitti qabama wantootaati jechaadha. Inni setiiti inni sun objectiiwwan wayii maa inni collection isaanii maal jedhama? Setii jedhama jechaadha. The word well-defined refers to a specific property which makes it easy to identify whether the given object belongs to the set or not jedha. The word distinct means that the object of a set must be all different. Distinct in jennuun kun maa inni objects of a set must be all different ta'uu isaanii kan nutti mul'isudha jechuudha. Distinct in jedhu kun. From your grade 7 mathematics lessons you recall that in jalqaba the set of natural numbers in jennuun maaliin bakka buufna? N dhaan bakka buufna. Isa kan haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Kan reefsinitti hime kanaan integer inni jennuunis z dhaan bakka buufna. Haala kanaan maal goona? Haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Categorize each of the following as natural numbers and integers. Kanneen maal goona? Natural number fi integer jalatti maal goona? Qoqqoodna jechaadha. Fakkeenyaaf 3 amma inni 2 ni ta'a jechaadha. Natural number ni ta'a, integeris ni ta'a jechaadha. -2 maal ta'a? Integerii qofa ta'a. 11 2 ni ta'a. 0 kam ta'a? Integerii qofa ta'a. Negative 18 integerii qofa ta'a. 15 fi 7 2 ni ta'ani jechaadha. All the given numbers are integers and 3, 11, 15 and 7 are natural numbers jedha. Haala kanaan maal godhuu dandeenya? Kaa'uu dandeenya jechaadha. Exercise 2.1 categorize each of the following as natural numbers and integers jedha. Kun akkuma amma isintu mul'isa kanatti maal gootanii categorize gootanii jechaadha. What is the last integer before 1000 jedha. What is the last integer before 1000? Isa kana bira osoo hin gahin dura integeriin xumuraa meeqadha? Kanaafuu beekama inni kun 900 fi 99 ta'a jechaadha. Consider any two natural numbers n1 and n2 isaan kun lamaan maal yoo ta'an nun jedha? Natural number yoo ta'an jechaadha. Isa san irratti hundaa'uudhaan kan hin deebisna jechaadha. Is n plus n1 plus n2 a natural number jedha. Natural number kana jama jechaadha. Karaa biraatiin natural number lama yoo walitti hidhaanii natural number nuuf kennaa jechaa jira inni kun. Inni kenna. Maaliif natural number kamiyyuu fuutanii walitti hidhaatan natural number mataa jechaadha. Fakkeenyaaf n1 2 yoo fudhanne n2 ammoo 3 yoo fudhanne kanneen lama yeroo wal hidhaanu maal ta'a? 5 ta'a jechaadha. 5 kun amma akkuma argitan natural numberidha. Kanaafuu yes jennee haala saniin deebisuu dandeenya jechaadha. Is n1 minus n2 a natural number jedha. Inni kun yeroo tokko tokko ta'uu danda'a. Garuu
yeroo hunda dhugaan ta'u jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf n1 2 haa jennu. Akkuma isumaan fudhanne kana jechaadha. n2 ammoo 3 yoo ta'e n1 minus n2 maal ta'a? n1 minus n2 2 minus 3 ta'a jechaadha. Kana jechaan minus 1 garuu natural number miti, garuu integer dha. Kanaafuu akkuma argitan inni kun amma natural number miti jechaadha. Kanaafuu inni kun yeroo hunda dhugaa waan hin taaneef soba jennee darbina jechaadha. What can you conclude from A in the B jedha. Kanaafuu maal hubanna? Kaniin lamaan irraa A fi B kanarraa maal hubanna? Natural number kamiyyuu yoo walitti idaane always yeroo hundayyuu jechaadha maal nuuf kenna? Natural number nuuf kenna. Garuu natural number lama yoo walirraa hir'isne yeroo hunda nuuf hin kennu. Garuu yeroo tokko tokko nuuf kennuu danda'a jechaadha natural number. Kanaafuu isaan hubachuu dandeenya jechaadha. Afuraffaan maal jedha? If the parameter of a triangle is 10 and the lengths of the side are natural numbers, find all the possible lengths of the side of the triangle jedha. Parameteriin triangle wayii maal jechaa jira? Parameteriin triangle parameter jechaan naannawaa isaatti jechaadha. Naannawni isaa meeqa? 10 nuun jedhee. Inni biraa immoo maal nuun jedha sitti? Lengziin isaanii ammoo natural number yoo ta'anii jedha. Lengziidhaan kunniin natural number yoo kan ta'an taate maal barbaanna? Find all the possible lengths of the sides of this triangle jedha. Kanaafuu kan walitti ida'amanii 10 nuuf kennan so'inaa jechaadha. Lakkoofsota walitti ida'amanii 10 nuuf kennan. Fakkeenyaaf 3, 2 fi 5 yoo fudhanne isaan kunniin maal inni walitti yeroo idaanu maal nuuf kennanii 10 nuuf kennan jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf inni kun 3 yoo ta'e, kun 2 yoo ta'e, kun 5 yoo ta'e jechaadha. Walitti yeroo idaanu maal nuuf kenna? 10 nuuf kenna jechaadha. Kan biraattis haaluma kanaan barbaaduu dandeenya. Fakkeenyaaf 2 2 6 godhuu dandeenya jechaadha. Inni kunis 10 haala kanaan hedduu tarreessuu dandeenya jechaadha. Hedduu tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf inni biraa immoo 8 1 yoo jenne sammini kunis yeroo walii idaanu 10 ta'a jechaadha. Haala kanaan hedduu tarreessuu dandeettanii bifsaniin maal gootanii tarreessanii barbaaduu dandeettanii jechaadha. Assume m and n are two positive integers and m plus n is less than 10. How many different values can the product m multiplied by n have jedha. Kana jechaan inni gaafiin kun ammoo akkam seetan m fi n jalqaba positive integeridha. Kana jechaan tokkorraa ka'anii jechaadha. Tokkorraa warra jiranidha. Asitti ammoo maal nuun jedhe? M fi n yeroo wal idaanu 10 gad ta'uu qabanidha jedha. Gaafiin ammoo maal jetti? How many different values can the product mn have jedha. Mn kana jechaan m times n jechaadha. M times n kan conditionii kana guutan meeqa qabnaa jedha. Meeqa qabnaadha jechaa waliin baay'isaa osoo hin taane kan waliin baay'iftan kunniin meeqatu jiraadha. Fakkeenyaaf m n haa jennu. Asitti ammoo m plus n dha. M plus n dha. Inni biraa ammoo m times n dha jechaadha. Lakkoofsota kanneen tarreeffataa deemnaa jechaadha. Kun maal ta'uu qaba? Less than 10 ta'uu qaba jechaadha. M plus n less than 10 ta'uu qaba waan ta'eef kanaafuu lakkoofsa akka hisoinaa jechaadha. Fakkeenyaaf kana tokko yoo fudhanne kanas tokko yoo fudhanne lama waan ta'eef edamni isaanii rakkoo hin qabu jechaadha. Nuuf guutaa. Kanaafuu kanneen lama yeroo waliin baay'isnu tokko ta'a jechaadha. Tokko ta'a. Tokko baay'isu tokko ta'a jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf m ammas tokko fudhanne kana lama yoo goone tokko fudhanne 3 yoo goone tokko fudhanne 4 yoo goone tokko fudhanne 5 yoo goone haala kanaan baay'eetu jira jechaadha. Lakkoofsonni fakkeenyaaf isa kan amma finne kan akkan tokkootu baay'eetu jira. Hanga meeqa deemuu dandeenya? Hanga 8 deemuu dandeenya jechaadha. Kan tokko fudhannee 6 jechaa, tokko fudhannee 7, tokko fudhannee 8 yoo jennu amma inni kun yeroo walii daanu 9 ta'a jechaadha. Tokkoo fi
tokkoo fi 8 kana yeroo wal idaanu meeqa ta'a 9 ta'a waan ta'eef homaa rakkisu jechaadha. Haala kanaan hojjetaa deemtanii jechaadha. Waliin baay'inni isaanii ammas maal ta'a deema? 1/2 ta'a, 1/3 3 4 jechaadha kanaan deema. 1/8 8 ta'a jechaadha. Inni biraa ammas 2 fi maal fudhatu dandeettan? Tokko fudhatu dandeettanii 2 fi 3 fudhatu dandeettanii 2 fi 2 fudhatu dandeettanii haala kanaan lakkoofsota baay'eetu jira jechaadha. Kan isin soixan garuu maal ta'uu qaba lakkoofsonni kunniin yeroo walii idaanu 10 gad ta'uu qaba jechaadha. Leezaan 10 ta'uu qaba jechaadha. Leezaan 10 ta'uu qaba. Kanaafuu lakkoofsota akkanaa kanneen barbaaddanii m times n kunniin haala kanaan hojjetaa deemtanii jechaadha. Kunniin amma walitti idaatan waliin baay'isan san booda maal gootanii baay'inni isaanii waan nu gaafatuuf takka 2 3 jecha haala kanaan lakkaa deemnaa jechaadha lakkoofsota haala kanaan argannu kanneen. Yookiin ammoo inni kun karaa biraatiin maal jechuudha? Kunniin meeqatu jira jechaadha. Lakkoofsota kana kanneen meeqa argachuu dandeenyaadha? 1 2 3 4 5 6 7 inni haala saniin lakkaa deemnee deebii kenna kaa'annaa jechaadha. Baay'ee salphaadha bifa kanaan hojjettanii bakki waan xiqqoo rakkisuu fi kan san hundi isinii hojjetuudhaaf baay'ee guddaadha waan ta'eef haala saniin ilaaltanii hojjetuu dandeettanii jechaadha.